Hello guys, akkam jirtu? Baga gara channel keenyaatti deebitanii dhuftanii isin jecha guyyaa har'aa Telegram irratti akkamittiin maallaqa akka hojjennu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti akkaataa Fawcett Pay akkaawuntii banannu isinitti agarsiiseen ture. Viidiyoo har'aa keessatti immoo Telegram bootii irratti maallaqa hojjennee gara Fawcett Paytti akkamitti akka dabarfannuu fi akkamitti akka maallaqa hojjennu illee kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee bareedaa fi viidiyoo isinitti tolu akkasumas immoo viidiyoo faayidaa isiniif qabudha jedhee yaada. Viidiyoo kana eegaluutiin dura jalqaba warra maatii chaanal keenya hin taane subscribe gochuun maatii chaanal keenya ta'a. Warri immoo viidiyoo kana ilaaluuf jalqabaa jirtan immoo viidiyoo kana laayik gochuun eegalaa isin jedha. Viidiyoo kana laayik yeroo gootan laayikiin keessan tokko anaaf mooraalii 10,000 caalu waan ta'uuf jecha laayik gochuu hin dagatinaa viidiyoo. Amma jalqaba warri chaanal keenyaaf haaraa hin taane chaanal keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. YouTube chaanal keenya kun haala kanaatiin argattu jechuudha. Kiyyaa Tech kan jedhu kanadha. Subscribe kan jedhu kana mallattoo subscribe tuquudhaan subscribe godhaa. Ammas immoo mallattoo kana irra deebitanii tuquudhaan all kan jedhu irra asiitii maal gootu all kan jedhu irra ni buufattu jechuudha. Maaliif viidiyoon ani hojjedhu yeroo dafii akka isin qaqqabuuf jecha all kan jedhu irra bakka kana tuquudhaan all irra kan jedhu irra ni buufattu jechuudha. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsaa. Liinkii isaa description boxii yookiin immoo barreeffama viidiyoo kana jalaatii irratti yeroo tokkoof tuquudhaan barreeffama viidiyoo kana jalaatii boot link kan jedhu jira. Boot link kan jedhu sana tuquudhaan maal gootu gara bootii sanaatti isin geessa yookiin immoo gara telegiraamii keessanitti isin geessa. Bakkuma sanaan bantanii irraa fayyadamuu ni dandeessu. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsee akkamittiin akka hojjechuu dandeessan kanneen isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaa yeroo liinkii sana tuttan haala kanaatiin gara bootii kanaatti isin fida jechuudha. Yeroo kana yoo haaraa taatan start jechuudhaan bakka start jedhu kana tuquudhaan start gootanii ni eegaltu jechuudha. Erga start gootanii eegaltee haala kanaatiin isin fida jechuudha. Wantoota kana hojjettaniitu maallaqa irraa argachuu jechuudha. Inni tokkoffaan visit saayitiidha. Weebsaayitiiwwan garaagaraa irra isin geessa sekoondii 30 fi sekoondii 20 akkasumas sekoondii 15 weebsaayitii garaagaraa irra turuudhaan isiniif kaffala jechuudha. Lammaffaan meseejii kan jedhu jira. Bootiiwwan garaagaraa irra isin geessa. Bootii tokko start gochuudhaan bootii sana jalaatii start yeroo gootan barreeffama isiniif dhufu barreeffama sana forward gootuuf jechuudha. Gara bootii kanaatti forward gootu yeroo isin forward gootan inni immoo isiniif kaffala jechuudha. Sanillee isinittiin agarsiisa. Inni sadaffaan immoo join chat kan jedhu jira. Join chat jechuun immoo chaanaliiwwan garaagaraa join gochuudhaan bakka joined kan jedhutu jira. Bakka sana tuqxu yeroo sana illee isiniif ni kaffala jechuudha. View posts kan jedhutu jira. Postiiwwan garaagaraa namoonni achirratti gadhiifatan yookiin immoo view barbaachaaf jecha namoonni postiiwwan garaagaraa gadhiifatan asirratti isiniif fida jechuudha. Postii sana forward godhee postiiwwan sana sekoondii 10 ilaala isiniif kaffalaa jechuudha. Amma mee jalqaba message kan jedhu irraatii waliin haa eegallu. Haala kanaatiin bakka message jedhu yeroo kana tuqxan haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Erga inni haala kanaatiin isiniif fide bakka waan kana sadan isiniif fide jechuudha. Go to pot kan jedhutu jira. Bootii sana deemtanii start gochuudhaaf jechuudha. Report kan jedhu immoo bootiin sun yoo fakkeenyaaf kan akka sexualii garaagaraa kan ofirraa qabu ta'ee fi wantoota hin barbaachisne garaagaraa ijoolleedhaaf kan hin taane keessa yoo kan ofirraa qabu ta'e report gochuu ni dandeessa jechuudha. Skip kan jedhutu jira. Wanta kana bootii kana start gochuu hin barbaanne yoo ta'e waan isin hin barbaachisne yoo ta'e skip gootanii bira darbuu ni dandeessa jechuudha. Malumaafuu go to pot kan jedhu irratti amma yeroo tokkoof tuqnee isinitti haa agarsiisu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif fide jechuudha. Erga inni haala kanaatiin isiniif fide start kan jedhu gara gadii kanaatiin ni jira. Bakka start jedhu kana ammallee irra deebiidhaan ni tuqxu jechuudha. Sana booddee erga haala kanaatiin tuqxanii barreeffama kana isiniif fide barreeffama kanarra gadi irratti qabdanii yeroo tokkoof maal gootu ni teessu jechuudha. Erga gadi irratti qabdanii teessanii bakka mallattoo forwardii qabdu kanatti jirti. Mallattoo forwardii kana yookiin immoo gara gadiitiin forward kan jettu ni jirti jechuudha. Isarratti yeroo tokkoof maal gootu ni tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii gara bootii keessanii dhufuudhaan maal gootu bootii amma start gootan sana irratti forward ni gootu jechuudha. Isin dhuftanii send irratti ni gootu jechuudha. Haala kanaatiin yeroo isin send gootan kunoo haala kanaatiin you earn 0.0005 naan jechaa jira. Haala kanaatiin haga kana argattetti naan jechaa jira. Amma baalaansii kiyya mee deemeetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma amma isin agartan 0 irraa hin eegale meeqa akka naaf kenne immoo nan ilaalaa jechuudha. Kun akkuma argitan isa amman hojjedhee haala kanaatiin naaf kaa'ee jira jechuudha. Ammallee mee bootii kan biraa keessa seeneetiin hojjedhee isinitti agarsiisa. Baalaansii kiyya akka inni dabalurree ni ilaallaa jechuudha.
kun akkuma argitan balansiin kiyya 0.001 naaf dabalamee jira jechuudha. Amma immoo join chaatii keessa seenetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Akkamittiin akka hojjettan isallee isinitti agarsiisa. Irratti inni tuqxu jechuudha. Go to channel kan jedhutu jira. Go to channel isa jedhu sana irratti ni tuqxu jechuudha yeroo tokko. Erga tuqxanii join kan jedhutu gargariitiin jira. Channel sana join ni gootu jechuudha. Yoo kan isin jeequte booda deebitanii uftanii keessaa bahuu ni dandeessu jechuudha. Channel sana keessaa sana booddee bakka join jedhu yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kun akkuma argitan ammallee naaf kafalee jira jechuudha. Mee balaansii kiyya ammas isinitti haa agarsiisu. Amma haala kanaatiin naaf kafalee jira jechuudha. Mee amma kana caalaa viidiyoos isinitti dheeressuu hin barbaadu. Mee amma wanta kana immoo withdraw godheen gara Fawcett Pay akkaawuntii kootti baaseen isinitti haa agarsiisu. Taaksii warra hafanillee haaluma kanaatiin taaksii hedduu isiniif fiduu danda'an man taaksii 2 qofan hojjedhee yookiin taaksii 3 qofan hojjedhee isin garuu hunda isaa hojjettanii baafachuu ni dandeessu. Amman wanta kana baaseen isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma withdraw bakka jedhu kana jira. Withdraw bakka jedhu sanarratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Sana booddee haala kanaatiin dhufaa jira. Fawcett Pay akkaawuntiitiin baafatta jechaa jira. Fawcett Pay withdrawal kan jedhu jira bakka kana isarratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kana booddee maal jechuutti jira? Enter your Fawcett Pay account email. Emailii ittiin Fawcett Pay banattan emailii sana bakka kanatti ni galchitu jechuudha. Amman emailii kiyya galcheen isinitti agarsiisa jechuudha. Kana booddee sendee ni gootuufi jechuudha. Meeqa baafachuu barbaadde jedha. Isin irraa hambistanis baafachuu ni dandeessu. Yoo barbaaddan guutuu isaa baafattaman guutuuma isaa baaseen isinitti agarsiisa jechuudha. Waaw kun amma withdrawaliin kun naaf kaffalamee jira jechuudha. Nasiif ergameera deemitii Fawcett Pay akkaawuntii kee cheek godhii jechaallee jira. Amma deemitiin cheek godhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Mee amma Fawcett Pay akkaawuntii koo keessa seeneen jira jechuudha. Mee refresh godheetiin akka inni naaf kaffaleef hin kaffalleerree waliin deemnee ilaallaa jechuudha. Kunuuti akkuma argitan boot kliik irraatii naaf kaffalamee jira jechuudha. Kun 0.005 naaf kaffalamee jira. Dhufee kaffaltiin kiyya naaf seenee jira jechuudha. Kaffaltiin sekoondii keessatti isiniif gala jechuudha. Kun akkuma argitan naaf dhufee jira jechuudha. Kun asis 0.005 jechuudha kan ani withdraw godhe. Kan achi naa galees haguma kana jechuudha. Isinillee akkaataa kanaatiin hojjettanii withdraw godhachuu maallaqa keessa walitti qabachuu dandeessu. Yoo barbaadanis immoo akkamittiin maallaqa sana waaletii biraatti dabarsuu akka dandeessan, akkamittiin nama kan biraaf dabarsanii maallaqa isaa fudhachuu akka dandeessan hunda isaa tokko tokkoon kan isinitti agarsiisudha. Viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e laayik godhaa. Akkasumas immoo warri maatii chaanala keenyaan tana subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadhaa. Waan gaaffii isiniif ta'e koomentii jalatti naaf barreessaa. Akkasumas immoo telegiraamii giruupii keenyas immoo join gochuudhaan liinkii keessanis achi jalatti sheer gochuu dandeessu. Wanta tokko kan isinitti hin himne qaba jechuudha. Wanti sun maali? Namootaaf sheer gootanillee argachuu ni dandeessu jechuudha. Namootaaf sheer gootanii yeroo namoonni taaksii garaagaraa hojjetan isinillee ni argattu. Bakka riiferaalsi jedhu kana ni seentu jechuudha yeroo tokkoof. Bakka riiferaalsi jedhu yeroo seentan kun haala kanaatiin ammaanaan nama tokkoyyuu hin affeerre zeeroodha jechaa jira. To refer people to the bot send them this link. Linkii kana namootaaf ergitii namoota gara bootii keenyatti affeeri. Wanta isaan argatan irraati persentii 15 argatte jechaa jira. Persentii 15 kan isaan kiliik godhanii argatan irraati persentii 15 immoo isiniif kaffala jechuudha. Osoo isaan irraa hin hanqisin kan isaanii osoo irraa hin citin isiniifis akkasumattiin isiniif kaffalaa jechuudha irratti dabalataan. Kanaaf haala kanaatiin namoota affeertanii liinkii keessan koppii gootanii namootaaf sheer gochuudhaan irraa argachuu ni dandeessu isiniin jedha. Nagaan naaf turaa isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Goodbye.